nama isin bira jiruun guyyaan kun kan keeteedhaani. Eeyyee dhuguma immoo kanuma keessan. Kan koodha. Waaqayyo yeroo addaa isiniif kenna gidduu kana. Kana mantanii dhuftan, safuutanii dhuftan, fuutanii galtan. Gattanii ayyaana haaraa, dibata haaraan, hiikamsa haaraan deebitanii akkasiin galtan nan amana. Uumama 26 lakkoofsa 12 akkana jedha. Isiyaaq biyya sana keessa midhaan hin facaase, wagguma sana keessa dachaa 100 galfate. Waaqayyos isa eebbise. Inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa adeeme. Inni amma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa in adeeme. Biyyi inni itti facaasee dachaa 100 argate kun biyya isaa miti. Geeraar. Beelli itti buunaan baqaaf gadi bu'e, beela baqachuuf gadi bu'e biyya sanatti. Biyyuma baqataa ta'etti garuu dachaa 100 eebbifame. Biyya namni itti milkoofne, bara namni milkoofne keessa. Baruma sana keessa jedha. Baruma chaalenjiif bara hamaa kana keessa milkaa'inni akka gara kee dhufu ajajeera. Ajajeera humna dhiiga Yesuusiitiin. Haaleluyyaa. Seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 11-12 nan dubbisaa. Yeroo Museen harka isaa ol qabu warri Israa'el humna caala ture. Yeroo inni harka isaa gadi deebisu immoo warra Amaaleektu humna caala ture. Harki Musee in dadhabe yommus isaan dhagaa fidanii achi keenyaaniif inni irra taa'e. Aarooniif Huuri immoo inni tokko garanaan inni kaan immoo gara siin godhanii amma aduun lixutti harka isaa akka gadi hin deebineef ol hin qabaniif. Yommus Iyyaasuun loltoota warra Amaaleeq billaadhaan moo'e. Gooftaa si haa galatu. Sagalee kana hiikii nu barsiisi. Yerootti dubbattu gurra dhaga'u, hafuura fudhatu nuu kenni. Sagalee kee kana booda bokkaan fayyinaa, bokkaan eebbaa, bokkaan hiikamsaa aroobu ilmaan kee irratti. Si haa galatu. Anaanis na yaadadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Nooraa ta'a. Nooraa fadha. Sagalee akkas jedhu jalattan dubbii Waaqayyoo sinitti dubbadha ganama kana. Hojii wangeelaa hojjechuun dirqama hunduma keenyaati. Hojii wangeelaa hojjechuun dirqama hunduma keenyaati. Wangeelaa hojjechuun dirqama keetiidhaani. Hojii wangeelaa hojjechuun kan paastarii, kan wangeelaawwii, kan raajii qofa duwwaa miti. Nama ta'ee akka bifa Waaqayyootti kan uumame, dhiiga Yesuusiin kan miiccate, lammaffaa kan dhalate, dukkanaa ifatti kan dhufe namni kamuu dirqama wangeelaa hojjechuu qaba. Karaan ittiin hojjetaniif akkaataan ittiin hojjetan garaagaraa ta'u malee dirqamni kun, ba'aan kun hunduma keenyarra jira. Garuu akkaataan ittiin hojjetaniif, karaan ittiin hojjetan, karaansaaf akkaataansaa garaagara. Ba'aansaa garuu, dirqamni isaa garuu ana qofaatti yookaan warra iddoo biraa jiran qofaatti miti kan kenname. Isinirras jira ba'ichi. Ba'aan wangeelaa kun. Hojiin wangeelaa akka adeemuuf, wangeelli akka hojjetamuuf kun ba'aa hunda keenyaati. Kutaa kana keessattan xinnoo ishee isinii ibseen darbaa
Museeni sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anii gaafa isaan deemsa lafa onaa jalqaban warri Amaaleeq lolatti banan. Warri Amaaleeq kun lolatti beekamoodha. Jajjaboodha lolatti. Saba Israa'eliin wajjin lolaan walitti ba'an. Museen geggeessaa sabichaati. Ayyaana gooftaarraa fudhateera. Ayyaanaan geggeessanni sabicha. Warri Amaaleeq dhufanii gaafa saba Israa'elii wajjin wal lolanii ga'een Musee ba'ee loluu miti. Ga'een Musee harka ol qabuudha. Ga'een ba'anii loluu garuu kan Iyyaasuuti. Iyyaasuuf kan Iyyaasuu wajjin jiraniiti. Kanaaf gargaarsi harka Waaqayyoo inni mirgaan Musee wajjin jira. Isa saba sana geggeessaa jiru wajjin irreen gargaarsa gooftichaa isaa wajjin jira. Gaafa Museen harka isaa ol qabu warra Israa'eltuyyuu warra Amaaleeqiin humna caala. Gaafa Museen harka isaa gad deebisu immoo warri Amaaleeq humna godhatanii saba Israa'eliin lolu moo egaa guyyaa guutuu harka dhaabbatanii ol qabaa oluun ulfaataadha. Gaafa inni dadhabee jedhu namoonni Aaroon faan dhufanii dhakaa jala kaa'an harka isaa jala akka inni deeggaratuuf akka inni taa'uuf. Innumtuu ta'uu waan dideef booda Huur garanaan goree Aaroon garanaan goree bitaaf mirgaan harka Musee deeggaru. Amma isaan bitaaf mirga godhanii harka Musee deeggaranitti amma galgala haduunniutti Iyyaasuun humna argatee sabni Israa'el humna caalanii warra Amaaleeqiin amma galgalaatti rukutanii barbadeessan. Waan sinitti himaa bitiif mirgi kan namaati. Duriif boodi immoo kan Waaqayyooti. Kan na dhagaye bitaaf mirgi kan eewutin jedhe kan namaati. Duriif boodi immoo kan Waaqayyooti. Isaayyaas 52 lakkoofsa 13 ariifattanii hin bayinaa jarjarsuun hin fiignaa Waaqayyoonni kan Yaaqoob isin dura bu'a Waaqayyoonni kan Israa'el immoo isin booddee bu'a. ጀማሪና ፈጻሚ እግዚአብሔር ነው። inni jalqabaas inni jalqabsiisu inni xumursiisu eenyudha? Waaqayyoodha. Ga'een namaa immoo bitaaf mirga goree deeggaruun immoo kan eewuti kan namaati. Waan isinitti himaa irratti ayyaanni nama kennameef ba'aadha. Sabaaf garuu fayyinaaf eebbadha. Irraan deebi'a. Ayyaanni isa kennameef ba'aadha. ጸጋ ለተሰጠው ሰው ሸክም ነው። ሰባፍ ገሩ ፈይና ኤባ ቡአዳ አያኒ ነመ tokkoof kennama hojiin garuu kan nama hundumaati. Ayyaanni nama tokkoof gaafa kennamu nama tokkotu hojicha fiixaan baasa miti. Hojicha kan raawwachiisuuf kan fiixaan baasu immoo dhaloota baay'eedha. Waaqayyo Musee gaafa kaasee Musee duwwaatu qobaasaa hojjete miti hojicha. Museen harka ol qaba, Iyyaasuun immoo ba'ee lolee mo'a. Iyyaasuun mo'uudhaaf kan humna ta'eef Museen dudduuba jiraachuudha. Ba'ichi Museetti kennamu malee deeggaruun kan nama hundumaati. Aarooniif Huur deeggartoota Museeti harka isaa deeggaru. Akkan dadhabnetti maanni paartinarii jechuun gargaaraa hojii wangeelaatiin maal gargaaraa jirtu? Hojii Waaqayyoo sitti hojjetamaa jiru maaltu hojjetamaa jira sitti? Isa kana beektu mana teessanii ilaaltu dhuftanii ilaaltu waan hojjetamu manaas qabdu dhuga baatiisaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo sitti ballachaa jiru lubbuu dukkanaa ifatti dhufaa jiru aangoo diinaaf dhukkubaa namarraa cabaa oolu. Umna dukkanaa ilmaan namaa gadhiisee baqataa oolu. Namoota akka nama warshaan qodaa oomishee baasu lubbuu mootummaa Waaqayyoof addanatti oomishamaa oolu. Gaafa sanyiin keessan faca'u, gaafa harki keessan diriiru mul'ata kana utubaa jirtu. Akkuma Aarooniif Huur
mul'ata kana deeggaraa jirtu. Maaliif kun dirqama keessa wanta ta'eef, ga'ee keessanii wanta ta'eef. Akkana jedha dubbiin Waaqayyoo Maarqos 15:21 Yesuus fannoo baatee gara Golgotaatti ol deemaa jira. Fannoo itti fannifamu baachisnaan gara Golgotaa baatee dafqa dhiigaa xuruurfatee adeemaa jira. Namichi Simi'oon jedhamu namichi biyya Qareenaa tokko ituun qonnaa galaa jiru kottodhaniin maalinnaan fuudhii baadhu fannoo kana dhan. Bitaaf mirga Yesuus nama baay'eetu naanna'ee jira. Bartoonni isaayyuu jiru. Dubartoonni seexanni torba keessaa ba'e warra akka Saloomeen, warra akka Maariyaam Magdalaayyuu jiru naannoo sana. Namichi Simi'oon jedhamu qonnaadhaa galu kun garuu carraa fannoo baachuu argate. Yesuusiin fannoo gargaare. Carraadha. Yoo Waaqayyo ija keessan bane, yoo Waaqayyo sammuu keessan bane, hojii wangeelaa keessatti miilla ta'uun carraa guddaa keessaa qooda qabaachuudha. Nama simbira jiruun hojii wangeelaa keessatti hirmaachuun carraa guddaadha jedhaanii. Simoon Yesuusiin fannoo gargaara jedhee manaan baane akkuma namaa qonnaa isaa qotatee galaa jira. Garuu carraa fannoo gargaaruutu isa ga'e. Amma irraatti namichi kun dhaloota dhufu amma dhalootaatti seenaan isaa hin darbe. Hojiin guyyaa gaafa sanaa hojjete amma irraatti anaaf isiniif iyyuu seenaa ta'ee darbe. Carraa fannoo baachuu argate. Ayyaanni isa kennameef ba'aadha. Ba'aa namni sun baatu hirmaachuun carraa argachuu keessan. Inni kaan kadhannaadhaan baata, inni kaan horiin baata, inni kaan humna isaan baata, inni kaan yaadaan baata. Maaliif namni dirree fiigichaatti yookaan namni dirree kuwaasiitti galee taphatu nama 11 yookaan nama 12 sa'a eeguu wajjin natti fakkaatan illee taphadheen beeku suma laafaa kee hojiittan ka'e 11 meedaa keessaa taphatu. Tokkotti kennaa, walitti kennu, in taphatu, as fiigu, achi fiigu. Dhumarra tokko carraan geenyaan dhiitee goolii galcha. Kan jajabu namicha isa goolii galche sana miti. Garee sana hundumadha. Maaliif? Wal gargaaranii taphachaa turan, walitti kennaa turan. Hojiin wangeelaa qibibbilooshiidha. Hojiin wangeelaa walirkaa fuudhama. Bara raajotaa hojjetamaa ture. Bara ergamootaas hojjetamaa ture. Arras bara koof bara keessan hojjetamaa jira. Hojii wangeelaa hojjetamu kana keessatti jilbeenfattee humna gaara araaraa hojjetu kana gargaari gaafa jettu hirmaataa jirta. Sanyii facaasaa gaafa jirtu hirmaataa jirta. Akkuma Arooniif Uur deeggaraa jirta. Warri deeggaranis gatii qabu isa boodan ilaala. Ameen. Warri deeggaranis warri kuwaasitti kennanis warri dhiitanii gashanis boojuun kan kileebii sanaati malee kan nama tokko sanaa duwwaa miti. Yesuus fannoo baataa jira. Simi'oon namni biyya Qareenaa garuu itti dhufee fannoo gargaare. Hojii wangeelaa keessatti hirmaattuu gaafa taatan, deeggaraa gaafa taatan namni maabara seexanaa iyyuu hin ta'a. Maabara sana nama balleessu iyyuu hin ta'a namni. Hojii gaariif, hinaaffaa gaariif, wangeela mootummaa Waaqayyoo bal'atuuf deeggaraa gaafa taatanii gatiin keessan guddaadha. Gammachuun keessanis daangaa hin qabu. Nama simbira jiruun kun dirqama kee ta'uu hin dagatin jedhaanii. Yesus Kiristoos dukkanaa ifatti gaafa nu fidu, du'aa jireenyatti gaafa nu fidu. Amma baay'ee hidhaa seexanaarraa hiikee mana isaa keessa dhaabaa. Baay'ee hidhaa dhukkubaarraa hiikee mana isaa keessa dhaabaa. Namni sababa malee dhufee mana Waaqayyoo keessa dhaabatu hin jiru. Namni waa isaan taane hin jiru. Namni waa irraan gargaaramne hin jiru. Sobammoo dhugaadha. Gaafa nu gargaaru, gaafa nu fayyisu, gaafa birmaduu nu baasu, gaafa dukkanaa ifatti nu fidu, kaayyoo Waaqayyo nu fayyisuuf, kaayyoo Waaqayyo nu hiikuuf maaliif? Isaaf akka hojjennuufidha. Jecha kanarran deebi'aa dhagaa. Kaayyoon Waaqayyo nu fayyisuuf, kaayyoon Waaqayyo nu hiikuuf, parpaziinsaa yookaan barbaachisaa inni guddaan waan biraaf miti.
isaaf akka hojjennuufidha. Ba'uu 8:1 seera ba'uu 8:1 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo yemmus Museetti dubbatee gara mootichaatti ol galiiti itti dubbadhu. Dhaqanii anaaf akka hojjetaniif saba koo gadhiisi. Eeyu kan nagaye maal akka taaniif dhaqanii naaf hojjetanii saba koo maal godhe gadhiisi. Garbummaa waggaa 430 keessaa harka mootii Fari'oonitti garba ta'anii jiraachuu jala Waaqayyo harka isa hamaa ciqilee gadi isaan qabu jala kan inni baaseef Kana'aanitti galanii nyaatanii dhuganii akka isaan boqotan duwwaaf miti. Waaqayyo kana nuu godhe jedhanii akka isaan dhugaa ba'an duwwaaf miti. Sabni kun naafa hojjetu gadi dhiisi. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin ganama kanaa kaasee nan dubbadha. Harka guuttee akkati Waaqayyoof hin hojjenne, harka guuttee akkati hin facaafne, humna guutuun akka isaaf hin hojjenne, wanti si qabee jiru qabaan diinaa kamiyyuu. Spiritually, financially kee, foon afuura jireenya kee wanti qabee jiru. Akka inni si gadhiisu ajajeera humna dhiiga Yesuusiitiin. Harki si qabe hamaan mul'ata kee abjuu kee kan hidhe kamiyyuu akka inni si gadhiisu ajajeera dhiiga holichaan. Isa si qabe harka hamaa dhukkuba wallaansoo challenge jiru ganama kanaa kaasee akka inni si gadhiisu ajajeera dhiiga holichaatiin. Kayyoo Waaqayyoo harka hamaa ciqilee hamaa nu qabe jalaa nu furuuf nu baasuuf isaaf akka hojjennuuf. Isaaf akka hojjennuuf. Maal keenyaan isaaf hojjenna? Tokko qabeenya keenyaan isaaf hojjenna baganzabaachin. Lama maal keenyaan isaaf hojjenna? Humna keenyaan. Humni kan keenya miti kan isa nuu kenne kan Waaqayyooti. Qabeenyi kan keenya miti qabeenyi kan isa nuu kenne kan Waaqayyooti. Maaf si kenna Waaqayyo qabeenya? Akkuma ittiin jireenya gaarii jiraattee bashannantee darbitu duwwaaf miti. Qabeenyi Waaqayyo si kennu akka hojii wangeelaa hojjettuuf si kenna Gooftaan. Luqaas 8:1 maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Yeroo gabaabaa booddee Yesuus mandarootaaf gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo lallabaa misraachoo himaa. Bartoonni isaa 12 isaa wajjin turan. Akkasumas immoo dubartoonni afuronni amoonniif dhukkuba garagaraatti fayyan duukaa hin bu'u turan. Isaanis Maariyaam ishee Magdalaa kan jedhamtu ishee afurri hamaan 7 keessaa baafame, Yohaana haadha manaa Kuuzaa, isaan mana eegduu Herodoos turan, Suusaan baay'een kan biraa turan. Isaan immoo qabeenyaa isaaniitiin Yesuusiif bartootaaf in hojjetu turan. Maal isaaniitiin? Qabeenyaa isaaniitiin Yesuusiif bartootaaf in hojjetu turan. Eenyu? Maariyaam ishee seexanni 7 keessaa ba'e, haati manaa Kuuzaa, dubartoonni baay'een warri afura hamaatti warri dhukkubatti hiikaman fayyanii duwwaa deebi'anii manatti galanii hin teenye. Seexanni keessaa ba'ee manatti galanii hin teenye. Isa isaan fayyise Waaqayyoon, isa isaanii ke Waaqayyoon humnaaf qabeenya isaaniitiin Yesuusiif bartoota tajaajilaa turan jedha. Waaqayyo nama baay'ee du'aa jireenyatti maaf deebisa? Waaqayyo nama baay'ee maaliif hiika? Maaf fayyisa? Maaf gargaara? Namni biyya lafaarra jiraate akka jiraatetti nafu. Nama ta'e kan dhalate keessaa kan garaa lafaa jala hin dhaqne eenyudha jedha macaafni. Namni dhaabatee nafu. Umurii dhuma irratti maaliif bara sii dabala? Buttuun gaafa si butuu dhuftu, attuun lubbuu namaatu, dhukkubni adeemaa saafaa kaatu gaafa si butuu dhufu maaf sirra dabarsa? Biyya lafaarratti gaafa nu qusatu Gooftaan hojii koo keessaa hirmaadhu, miilla wangeelaa ta'i. Kanaaf kan inni bara dhuma irratti bara namaa dabalu. Kanaaf qabaasa nama qabe keessaa kan inni nama baasu.
qabaansi qabe ammayyuu ganama kana harka tarkaa baatuuf ajajeera. Ikun fayyisuun gargaaruunsaa anaaf hojjedhaa jedheeti gooftaan. Sabni Israa'el biyya Gibxiin gaafa jiru buddeena dhabe miti. Buddeena rakkinaa ta'u malee iluma nyaata. Jireenya dhabe miti. Jireenya rakkinaa ta'u iyyuu malee in jiraata. Iddoo dhiphinaatti maaliif gara bal'aatti baasa? Du'aa jireenyatti maaliif dabarsa? Sabichi naaf haa hojjetu. Qabeenyi kee humni kee irraa kaasee Waaqayyoof hojjetu. Gaafa qabeenyi kee Waaqayyoof hojjetu qabeenya kee keessa harka Waaqayyootu gala. Warri qabeenya namaa saman oodduuniif xibaartuun kan keessaa saamuu hin danda'an. Maaliif? Horiin kee maasii Waaqayyoo irratti faca'ee waan jiruuf kan kee duwwaa miti. Horiin kan kee kan Waaqayyooti waan ta'eef warri nama saaman si saamuu hin danda'an. Buttuun lubbuu namaa kan kee butuu hin danda'an. Waaqayyootu kan kee keessaa maal qaba? Ga'ee qaba. Kan kee irratti Waaqayyo gaafa sana hamaa innis hamaa sirratti ilaalu gooftaan. Maaliif? Kan kee maasii Waaqayyo irra jira waan ta'eef. Mee ameen. Gaafa sagantaa 2005 Phaagumee 3 kan waldaan araaraa hundaa'e mana isa gubbaa sammaa kaafteeriyaa keessaan amma nyaatamu waldaa isa durii achitti gaafa sagantaa jalqabnu margi isaa jilba nama gagaa caakkaadha. Namootaan sanyii facaasaan jedhe namni waanuma qabu facaase. Innaan gaafa sana sagantaan bal'aan hin jiru margichumatti kadheen marga kana ciradhaa galaa eebbi keessan kan umaarran jedhe. Isaan booda ciradhaas hin jenne maggalaxiin gaafa namaa dhufu irra deddeebiin qabu digiggimoo sheella'u. Isa booda ciradhaan jenne gaafichuma ciratan. Jaartiin tokko birrii 10 buusanii margicha immoo ciratanii borsaa keessa kaatanii galan. Facaasaa isaa magaaluma kana keessa birrii 5,000 baatanii gabaa dhaqaa jiru waa bituuf attuun jalaa fudhatte borsaa wajjin. Maali Yesuus jedhan jaartiin engaddoo mana kee filadheen ture maamna salphifta. Silaasee tanni gaafa waa gootan isin qoraam karaa dhaabbatee mini. Jaartiin bu'aa oolanii galgala attuun fiddee mana jala buufteef birrii tokkos keessaan fudhanne maaliif margichi keessa jira borsaa ishee keessa. Baatta'uu keessaan fudhadde. Andi birrii tokkotuu keessaan fudhinnattee borsaa wajjin mana jaartii jala buufteef jaartiin dhufanii gaafa torbee dhugaa ba'an. Maaliifan kana jedhe? Horiin kee maasii Waaqayyoo irratti gaafa faca'u qabeenyichi kan kee duwwaa miti. Kan eewuti kan Waaqayyooti. Kanaaf harka xibaartuu harka mortuu sirratti innisu gooftaan. Warra si saamuu dhufan akka isaan saamaman godha gooftaan. Kanaaf qabeenyi keessan humni keessan Waaqayyoof gaafa hojjetu isin hojjetaa Waaqayyoo waan taataniif. Ameen. Isin Waaqayyo wajjin nagadaa waan jirtaniif keessa Waaqayyo ormatti illaatu saamtuutti illaatu. Namni Waaqayyo wajjin nagadu gabaa kisaaraan oolu gabaa bu'aa keessa oola malee. Waaqayyo wajjin hojjechuun nagada cimaadha. Waaqayyo wajjin hojjechuun bu'aa guddaadha. Nama simbira jiru namni Waaqayyo wajjin nagadu in kassaru edha. Inkassara. Horiin kee humni kee maasii Waaqayyoo irratti gaafa faca'u baankaan kennitee akka afaan fudhatta malee gabaa kisaaraa keessa in ooltu. Arraa kaasee ajajeera. Eebbi Abrahaam kan Isiyaaqa gara kee dhufu ajajeera. Maaliif gaafa horiin kee maasii Waaqayyoo irratti faca'u eebba gara kee dhufa. Eebbi biyya lafaa keessa jira miti eebbi mana isaa keessa jira. Faarsaa 112 lakkoofsa 3 miidhagaanan dubbisa. Badhaadhummiif sooromni mana kee keessa jira. Eewu kan naga'e eessa jira? Badhaadhummiif sooromni mana kee keessa jira. Horiin kee gaafa maasii Waaqayyoo irratti faca'u badhaadhummaa mana isaa keessa jirurraa. Haleluuyaa. Arjummaa mana isaa keessa jirurraa.
badhaadhummiif sooromni sooroma mana isaa keessa jiru badhaadhummaa mana isaa keessa jiru irraa gaafa horiin kee achi faca'u badhaadhummaaf sooroma isa dhuma hin qabne sanarraa hirmaachuu jalqabda. Gadi sii lakkaa miti ol sii lakkaa dhuga baatuudhaan argeeraan seenaan lallaba miti argeen lallabaayira arraa kaasii ajajeera badhaadhumniif sooromni mana isaa keessa jiru jireenya kee irratti hojjechuu jalqabu. Warri dhageessan iyyaati ameen. Horiin kee maasii waaqayyo irra dhaqee gaafa bu'u gooftichi immoo badhaadhummaaf soorumma mana isaa keessa jiru irraa gara keetti jallisuu jalqaba. Macaafa seenaa baraa isa duraa 29 maqaa Yesuus Kiristoosiin lakkoofsa 11 yaa waaqayyo waaqarraaf lafarra kan jiru hundinuu kan keeti guddinni aangoon ulfinni gooftummaan surraan kan keeti yaa waaqayyo mootummaan kan keeti ati waan hundumaa irratti mataa waan hundumaatis badhaadhummaaf ulfinni si biraa namaa dhufaa. Eewun biraa isa biraa badhaadhumniif ulfinni si biraa namaaf dhufaa. Badhaadhumni sooromni ulfinni oobdii isaa keessa jira. Horiin kee humni kee kan waaqayyootti gaafa dhaqee konnekshinii uumu gooftichi araara mana isaa keessa jiru sooruma mana isaa keessa jiru badhaadhummaa mana isaa keessa jiru irraa kan ka'e si yaadata. Warra irras jirtan waggaa irraa akka irraatti deebi'ee sin hin argu. Humna dhiiga holichaan akka irraatti deebi'ee sin argu. Abjuun kee jireenyi kee barri kee akka irraatti deebi'ee sin argu. Eebba mana isaa badhaadhummaa mana isaa gara keetti ajajeera. Dhiiga holichaatiin kan dhageessan gooftaaf galata fidaa. Lama maalii waaqayyoof hojjenna tokkoffaa qabeenya keenyaanan jedhe lammaffaa humna keenyaan seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 12 waaqayyo gooftaa keef humna kee guutuu qabeenya kee guutuu waan qabdu hundaan bahayli bamulu hayli humna kee guutuudhaan isaaf hojjechuu malee waaqayyo gooftaan kee kan biraa maal sirraa barbaadaidha. Hojii wangeelaa gaafa hojjetamu hidhata barbaada. Maal barbaadan jedhee hidhata barbaada. Hidhata maali? Hidhata kadhataa barbaada. Hidhata maali? Hidhata horii barbaada. Horiin miilla wangeelaati. Wangeelli horii malee deemuu hin danda'u. Horiin miilla wangeelaati. Horii kee gaafa laattu wangeelaaf miilla ta'aa jirta jechuudha. Horii kee gaafa maasii waaqayyo irratti facaaftu ati mana jirta garuu wangeelaaf miilla taatee adeemsisaa jirta. Wangeelaaf gaafa miilla taatu gooftichi immoo hojii keef mana keef miilla sii ta'a. Eeyyee warri si wajjin fiigan si mo'uu hin danda'an sababni isaa ati isa hin mo'amne gooftaa wajjin fiigaa jirta. Ati isa hin mo'amne gooftaa wajjin lolaa jirta. Horii miilla wangeelaati. Wangeelaaf miilla ta'uu caala wanti nama gammachiisu maali? Wangeelaaf miilla ta'uu caala wanti nama gammachiisu maali? ARARA TV'n world wide addunyaa guutummaa lafta ARARA TV'n hin qabin hin jiru. Ardii kamirra namni taa'ee ilaala. Ameerikaa taa'ee iskiriinii tuqee fayya. Baa taa'ee lixa taa'ee kaaba taa'ee kibba taa'ee kan gooftaan benne dukkana keessa jiru hojii waaqayyooti hojjetu ilaalee dhufee harka isaa gooftaatti laata. Hojiin waaqayyo sitti hojjetamu qilleensarra akka ba'u gaafa horii kee facaaftee hojiin kun qilleensarra ba'ee lubbuun ittiin fayyaa jiru miilla wangeelaa gaafa taatu hirmaannaa sana keessaa eebba sana keessaa hin nabdaaree hin nabdu dhiiga holichaatiin. Namni tokko hin nabu jedha iyyaati. Maaliif? Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 10 waaqayyo hojii gaarii sin maqaa isaaf hojjettan isa sin qulqulloota deeggartan in dagatu in irraanfatu jedha.
እግዚአብሔር ልረሳ አመፀኛ አምላክ አይደለም ማልንተው ጎፍታን እንራንፈቱ እንደገፍ ኦጂቲ ኦጀት ወንተቲ ጎቴ ዋቀዮ ዋቀ ይራንፈቱ ምቲ ዋቀ ደገቱ ምቲ ከናፈዳ እስቂያስ ጋፋ በርኬ ዱሜራ እንዱታ አጀደ ኢሳያስ ራጅች ደቄ ጋፋ ራጅት ዱበቱ ገረከኛ ሳት ገረገሌ ጉያን ጋሩማ ኦጀደ ፉለኬቲን ቀቡን ጀደ ጋሩማን ከሌሰ ጎደ ያደቴ ፌዳ በረሳረት ወጋ ኩደሻን ኢደ ኤፌዳ ወንተቲ መቃሳፍ ጀቴ ጎቴ ጎፍታን እንራንፈቱ እንጀልሱ ሜዳ ወጀን እንራንፈቱ ወዳ እንጀልሱ ዋው ጳውሎስ በሮጂ ወንጌላው ጀቻ ቱሬ ፓርትነሪ ባየ ቀባ ወረደ ቀቡ ከሳና ሞተ ሰደንስኒ ተቀሳ ሮሜ በቆና ኮደጃ ለኮብሰ ተኮ ፌቤን እሺ ወልዳ ካንቼራ ከሰ ጅራት እሺ ገርጋርቶ ጂ ወንጌላ ታተኑ ቡኬዳ በተኑ ገርጋራ ቱርተት ነጋ ኮናይማ ቀባ ጋሪ ዳና ቀባ ደራ ከሰ ጀዴ በሬሰ ጠላ ፌቤን ኩንሽን ወልዳ ካንቼራ ከሰ አውጀትኩን ደገርቶ ጂ ወንጌላ ቱርቴ ጳውሎስ እንደገራ ቱርቴ ጳውሎስ ቡኬዳ በቻ ቱርቴ ጳውሎስ እርገማ ጎፍታ ብረዳበታ ቱርቴ ፌቤን ከናፍ ጳውሎስ እርገሞታ ተደራ ከነታ አደራ ቀባ ጋሪና ቀባ ይሸጀዳ ኦጂ ወንጌላ ከሰት ደተከኛ ቱርቴዳ ወረ ኦጂ ወንጌላ ከሰት ደተታን ለፈዱ ዋረትምት ዋቀረት ይውጋቲ ቀብ ማሊፍ ኢየሱስ አከሰደራ ነምን ራጂ ተኮፍ ብሻውለ ተኮ ከነ ገቲ ራጂ ሰና አርገት ነምን ነመቀጀላ ተውዳ ሲመቴ ገቲ ነመቀጀላ አርገታ ገቲ ከ ሂናርገታ ነመስም ብረጅሩን ገቲ ከ ሂናርገተዳ ኢየሱስ ዱበተ ከነ ነመምት kan ergama ko tokko wallala nerge tokko simatu kan gargaru wan guddamitin bishawulle tokko le kan kenne bishanu gati qaba mal qaban jede bishani yu gati qaba o hawrasu wagallo kuda jarra kaseda roma kuda jarra febeno politi kenya ise walda kristiana kan cheraf gargartu taate hojjetu adarasin tan kennadda isheen kan gooftaa waan taateef simannaa warra waaqayyoof qulqullaan ta'uudhaan ishee simaa ishee gargaartuu keenya taate waldaa kan cheeraa keessaa hojjettu sanaaf adaraan sinitti kennadha simannaa qulqullootaaf ta'u simaa Prisqillaaf Aqlaan deeggaraa yookaan paartinarii Phaawulos turan yeroo Phaawulos dunkaana hodhuudhaan gargaaru war Prisqillaaf Aqlaanis dunkaana hojii isaanii dunkaana hodhuudha jarris mana isaanii buufata bara namni nama simanne Prisqillaaf Aqlaan Phaawulosin simatanii obira kaanii walii wajjin dunkaana hodhu Prisqillaaf Aqlaan kun deeggaraa mul'ata Phaawulos turan ergama Phaawulosin deeggaraa turan Feebeen deeggaraa turte isaan kun gargaartota hojii wangeelaati yookaan paartነሪዳ ወይም ደግሞ የሥራ አጋሽ ናቸው isaan kun iddoo qabu ሃሌሉያ እንከናፍ waaqayyo jaraafis iddoo maaliif namni waan facaase ammachuun inafu namni waan facaase ilumaa galfata kanaaf Phaawulos jara wajjin hojjechaa ture eewunfaa wajjin Prisqillaa Aqlaa akkasumas Feeben Roomaa 16 nan dubbisa dhagaa hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an Prisqillaaf Aqlaadhaaf nagaa koo naaf dhiyeessaa warra maal koo ta'an warra hidhata koo ta'an isin amma hidhata kooti Prisqillaaf Aqlaan warra hidhata koo ta'anitti nagaa koo guddaa naa dhiyeessaa warra hojii wangeelaa keessatti na deeggaraa turan ameen irreen gargaarsa waaqayyoo gara ARARA kanarraa hojjetu har'aa kaasee si deeggaruu jalqaba maqaa Yesuusiin har'aa kaasee gola kee keessaa mana kee keessaa hojii jalqaba maqaa Yesuusiin ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ajajeera atis waggaarraa galata fidda kaddamaa dhaggeeffattee niiftu atis dhuga baatee fidda ajajeera humna dhiiga Yesuus afuufi hallelujah wow dhugaan isiniin jedha warra amantan ameen sinii galee warri facaaftan ituu siniin galee warri facaaftanii badaa bu'aan qabu sinii galee warri facaaftan hubattanii warri facaaftan ajajeera waggaarraa galataaf ameen bara diinni qabeenya keef eebba keessaame harkaan deebisa harkaan deebisa ameen ameen Daawit bara bittaa Saa'ol jala jiru Saa'ol Daawitin ajjeesuu barbaada mucaasaa Yoonaataan immoo akka Daawit hin duuneef harkarra qaba ameen waan abbaan isaa dhoksee dubbatu inni immoo gadi dhaqee abbaan koo kana sitti yaadaa jira lubbuu kee faladhu abbaa isaa jala taa'ee garuu Daawitiin maal godha deeggara akka jedhe gaaf tokko Waaqayyo mootummaa kana abbaa koo harkaa fuudhee akka inni sitti kennu nan beeka baranni gaarummaa sitti agarsiise garuu anaaf maatii koo hin dagatin ameen yeroo sun yeroo ayyaaneffatan ture akka seera warra Yihuudootaa yookaan Israa'elootaatti waggaatti gaafa ayyaanaa namni wal loles eenyuyyuu nyaatarraa afuu hin qabu nyaata sana booda wal lolu malee Daawit garuu nyaata sana irratti dhaqee hin hirmaanne ilmi Essay irra maaltitti dhufnaan hafee jedhe Saa'ol inni maal si goonaan ajjeesuu barbaaddaati jedhe Yoonaataan maal attamitti waan akkasii dubbatta akkamitti ajjeesaa soba namichi attaalaayiidha innaan waamuree dhaqeedhe fideedhe infidee Daawit nyaata irratti taa'ee hirmaachaa jira namichi ganamaasaa lafa buusuu ka'e girgiddaatti maxxansuu ka'e Daawit baay'ee baqatee bade mee caakkaa keessa dhokadhu jedhe Yoonaataan dhaqee waan abbaan koo jedhu nan dhagaati yoo abbaan koo siif yaadamaa qabaate xiyya tokkoon darbadhaa warra xiyya naa barbaadaniin immoo achi fagoo bu'eera yoon jedhee asin dhaabbatinii badiidhe yoonnas gara koo bu'eera jedhe immoo in dhufta gara manaa jedhe milikkita walii kennan gadi ba'eetu xiyya fageessii darbadhu ennaan inni meeshaa waraanaa baatuuf kan Yoonaataan loleensaa xiyya fageessee darbannaan fageessi jedhe achumaan Daawit bade biyya Gaatitti bade oksichi waan galeef Yoonaataan kun Daawitiin deeggaraa ture akka inni du'a jalaa baasuuf bira dhaabbataa ture Daawit gaafa dhufee mootummaa qabatee taa'u Saamu'eel boqonnaa 9 irratti akka jedhe gaaf tokko ka'e maatii Saa'ol keessaa namni hafe hin jiru jedhe sababa Yoonaataaniif jedheen gaarummaatti agarsiisa sababa eenyuuf jedhee sababa Yoonaataaniif jedheen gaarummaatti agarsiisa maatii isaa keessaa namni hafe hin jiru ennaan akka jedhe Ziibaan dhufe Menfebooshte namichi jedhamu tokko mandaraa loondee baarrii jiraata namichi kuni guddiftuu tatu baattee adeemtuu lafaan dhooftee naaffiftee naafadha garuu mandaraa loondee baarrii keessa jiraata ennaan dhaqaa naa fidaa jedhe kottu mootiin si barbaada jedhan eeyuun Menfebooshtenaan akka jedhe Menfebooshten ana nama sareeduu akka sareeduu mootiin akkamittiin na barbaadaa jedhe inde mootee ushaa ine indeeti falliganyal ana nama akka sareeduu mootiin akkamiin na barbaadaa gaafa mana isaa dhaqe eenyu Menfebooshten mana Daawit kottadheen Daawit sababa abbaa kee sababa Yoonaataaniif jedheen gaarummaa sitti agarsiisa lafta kaakayyuu kee waggaa dheeraa si jalaa boojame sii deebi'a arraa kaaftee maaddii koo irraa nyaattaa
Boojuu yeroo dheeraayyuu maal ta'a? Sii deebi'a. Sii deebi'a. Sii deebi'a. Inni timaasii araaraa irratti facaafte kun dachaa dhibbaan sii deebi'a. Inni ti gargaartee akkuma Yoonaataan Daawitiin du'a jalaa oolche. Inni akka wangeelli kun itti fufee adeemuuf ati deeggartee lubbuu dukkana keessaa oolchite gatiin kee hin deebi'a. Namni tokko iyyaa naa deebi'a. Haleluuyaa. Sababa Yoonaataaniif jedhee lafti akaakayyuu kee waggaa dheeraa booji'amee ture sii deebi'a. Irraa kaaftee immoo maaddii koorraa nyaatta. Namni maabara seexanaa gaafa ta'u hirmaattuu eebba sanaa ta'a. Maabara hojii gaarii gaafa taatu hirmaattuu eebba waaqaaf lafaa taata. Iyyaati ameen. Eebbi kun sin irratti hojjetu dhiiga walichaatiin. Haleluuyaa. Inni nama dubbadhe Saamu'eel boqonnaa 9 irraa argattu inni waa'ee Yoonaataan nama dubbachaa ture. Saamu'eel isa lammaffaa 9 hulattanyaa Saamu'eel 9 lakkoofsa 6 kaasee Memfiboshteen ilmi Yoonaataan Saa'ol gara Daawit dhufee ulfina isaatiif amma lafa ga'utti qoomma'eef. Daawit Memfiboshtee jedhee innis ani garbichi kee kunoo asan jira jedhe. Daawit immoo hin sodaatin abbaa kee Yoonaataaniif jedhee gaarummaa sittan agarsiisa. Lafti Saa'ol akaakayyuu kee hundumaa siifan deebisa. Yeroo hundumaas maaddii koorraa nyaatta. Haleluuyaa. Qorontoos lammaffaa 8:1-4 yaa obboloota nanaa gochaa ayyaana Waaqayyoo isa waldaa kiristaanaa biyya Maqedooniyaatiif raawwatame akka beektan hin barbaanna. Rakkinni baay'ee yoo isin qoreyyuu ilaalagaa. Rakkinni baay'ee yoo isin qoreyyuu safara malee gammaddan. Deegni keessan baddu baasaa yoo ta'eyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Mee warra keessan iyyaati ameen. Rakkinni keessan gar malee baddu baasaa yoo ta'eyyuu garuu baay'ee maal taatan gammaddan. በጭንቅ ውስጥ ሆናችሁ የደስታችሁ ብዛት ኢዩምኒ keessan baddu baasaadha garuu arjummaan keessan guddaa. የደህንነታቸው ጥልቀት የቸርነታቸው ብዛት የጭንቀታቸው ብዛት የደስታቸው ብዛት አገሰኒፍ ረክነ ሳኒ ጫላ ገመቹ ሳን ቀበን ኢዩማ ሳን ቀበን ጫላ አርጁማ ሳን ቀበን ዋው ዋቀዮ ኢልማ ኩዳኒን ቀቡ ነጋ ቀባ tokko qabu biyya lafaaf maal godhe kenne biyya lafaa guutummaa maal godhe kansaa godhate. Kanaaf macaafne harka fudhatu caala harki kennu eebbifamaadha. ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ እጅ ብፁዕ ነው። ማሊፍ እኒ ከና ጅሩ ማል ጎዳ ጅራ ፈጫሳ ይራ እኒ ፈጫው ሞ ማልታ እምብቅሌቱ እጃ ጎዳታ ኢሳ ጉምቢ ከሰ ጅሩ ጫላ ኢሳ ማሲራ ጅሩቱ አብዲ ቀባ ገበሬ ነብዲ ቀቡ ገበሬ ማሲረቱ ዋ ፈጫሰ ደሞ ገበሬ መናዋ ቀቡዳ ኢሳ ፈጫሰዳ ማሊፍ እጅ ተኮ ሶዶማታ እጅ ተኮ ዲባታ ኢሳ መናው እጅ ተኮ ዩ ዳነወቱ ኛታ እጅ ተኮ ዩ ብሊቱ ኛታ እጅ ተኮ ዩ አቱታቱ ዳንዳ ኢሳ መነ ጅሩራ ኢሳ ዶፋ ጅሩ ጫላ amantoonni biyya Maqedooniyaa jiran amantoonni biyya Maqedooniyaa jiran rakkatoodha baay'ee garuu rakkina isaanii irraan beekamu gammachuutu irraa beekama. Arraa kaasee afurri gammachuu sirratti dhangala'u. Ameen jettu. Arraa kaasee afurri gammachuu sirratti dhangala'u. Ana Waaqayyo durumaa itu Hojii Wangeelaatti hin bahin durayyuu eebbanni na eebbisee afura gammachuuti. Waaw. Jaarsa tokkotu barreen gaddaa dhufanii gaafan kittadhee kolfa. Akkuma kee bara durii kolfitaan mayyuu naan jedhan. Maalitti caala malee amma immoo. Ameen. Yaa kiristiyaanni gaddaan miti. Maaliin beekama? Gammachuudhaan. Kiristiyaanni boo'ichaan miti.
dhukkuba keessa taa'ee, gadda keessa taa'ee, gidiraa keessa taa'ee galataan beekama. Ajiraatu hin jiraatin, adhabamu, argamu, adhiisu. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyoon ganama kanaa kaasee waan sirratti labsa. Edatu waa'ee keessan kadhadhu waan arge. Dibatatu mataatti gadi sillolaan arge. Gaafa sii galtan gammachuu addaan guutamtanii galtu. Samaayaawii dastaa. Gammachuu waaqarraa. Ameen ameen. Isa keessa mana keessa gola kee gammachiisu. Samaayaawii dastaa. Ajajeera gara keetti. Humna dhiiga walichaan. Wow. Gammachuun gaafa gara keessan dhufu humna argattu. Galati gammachuun humna kiristaanotaati. Humna maaliitiin jedhee humna kiristaanotaati. Waldaan Maqedooniyaa rakkina keessa jiru garuu gammachuun isaanii guddaadha. Rakkinni isaanii immoo baddu baasaadha. Iyyumni isaanii garuu immoo arjummaan isaanii guddaadha. Oh haleluuyaa. Kiristaanni arjaadha. Maaliif qodaan sassattuu hin guutu jedha macaafni. Arjaadha kiristaanni. Maaliif abbaa keenyatu arjaadha san waametu. Arjummaa Waaqayyoo isa dhuma hin qabnerraa, eebba isaa isa dhuma hin qabnerraa, badhaadhummaa isaa isa dhuma hin qabnerraa arraa kaasee akka inni isin eebbisu ajajeera. Dhiiga oolichaatiin. Miidhagaa asirratti waan isinitti himaa. Warri amantoonni biyya Maqedooniyaa kun rakkina qabu, iyyuma qabu. Rakkatoodha'oo, hiyyeessa'oo maaliif kennu? Lemni isa xaallu. Rakkina qabu ofiiyyuu iyyuma guddaa keessa jiru. Maaf immoo laatu? Maaf kennu? Kan isaan kennaniif isinittan hima. Inaaffaa qabu. Maal qabu hin jedhe? Inaaffaa qabu. Inaaffaa maalii? Inaaffaa hojii wangeelaa hojjetamuu qabaa jedhan. Mee Qorontos isa lammaffaa 9 nan dubbisaa. Qorontos isa lammaffaa 9:1-2. Waa'ee gargaarsa warra Waaqayyoof qulqullaaniif kennamu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Isin gargaarsaaf qophaa'uun keessan nan beeka. Qophaa'uun keessanis ani kiristaana biyya Akiyaa erga bar'een gaddaatii jalqabanii qophaa'aniiru jedhee waa'ee keessaniif warra biyya Maqedooniyaatti ofan jaja. Inaaffaan keessanis ilaa dhaggeeffadhaa. Maal keessan? Qen fillaagootaachoodha maariffisaa. Inaaffaan keessanis namoota baay'ee sochooseera. Mi warri dhageessan iyyaati ameen jedhaa. Qen fillaagootaaችሁ ብዙዎችን ለበጎ ሥራ አነሳስቷል. Inaaffaan gaariin keessoo keessan jiru namoota baay'ee maal godheera? Sochooseera. Waaw. Maqedooniyaa warri jiran hiyyeessaa, rakkatoodha, gadi badoodha, garuu immoo arjaadha. Kan akka isaan arjooman isaan godhe, akka isaan wangeela keessaa hirmaatan isaan godhe inaaffaa gaarii isaan qabanidha. Inaaffaan gaarii isaan qaban kun warra biyya Maqedooniyaa, warra biyya Akiyaatti ofan jaja jedhe Phaawulos. Waa'ee keessaniif bara darbee kaasee ofan jaja. Waa'ee gargaarsaa isiniif lallabuun isinitti himuun barbaachisaa miti. Maaliif isin qophooftanii jirtu ofiiyyuu? Warra qophaa'etti lallabuuf barsiisuun hin barbaachisu. Qophaa'uu keessan argeera. Waa'ee keessaniif of jajaan jira. Warra biyya Akiyaatti. Inaaffaan gaariin keessoo keessan jiru sun namoota baay'ee maal godheera? Sochooseera. Arraa kaasee inni si keessaa nama baay'ee sochoosa. Nama baay'ee sochoosa. Nama baay'ee sochooseera. Inaaffaan keessan. Inaaffaa gosa lamatu jira. Tokko inaaffaa hamaadha. Inaaffaa maaliin jedhe? Inaaffaa hamaadha. Inni kun kan seexanaati. Inaaffaan gaariin immoo kun akkasa ta'u.
hojjetamu, itti fufu, adeemu kan fagoodha harkisee sin fide hinaaffaa gaarii sanadha. Waan biraa miti. Waan biraa miti. Wangeelli hojjetamu kan fagoodha raasee sin fide hinaaffaa gaarii sanadha. Ani immoo siifan hinaafa hojiin gaariin si argatu. Ani immoo siifan hinaafa bokkaan gaariin siifa roobu. Qodaan kee gombisaan kee eebba waaqayyootiin haguutu. Siifan hinaafaan immoo siifan kadhadhaan immoo dhiiga hoolichaatiin. Waaw. Mee sagalee tokko isin dubbisa kanarratti. Raala baabaa baadiyaa raala baabaa boobaa. Eewu kan na wajjiniin jiru. Faarsaa 444 lakkoofsa 13. Gombisaan keenya haguutu. Ameen gombisaan kee haguutu. Midhaan garagaraa isa keessa jiraatu. Bushaayin keenya 1000 ataan. Wal horanii 10,000 bakkeetti ayaan. Horiin keenya adorroban. Gatachuun iddoo hin gahin dhalachuun itti hin dhufin. Karra keenya keessatti rakkinni hin argamin. Waaw! Arraa kaasee horiin kee wal horee 1000 ta'u dhiiga hoolichaatiin. Hojiin kee wal baayisu. Jiruun kee wal baayisu. Hallelujah. Gatachuun iddoon gahin dhalachuun karra keenya keessatti hin argamin jedha. Arraa kaasee karra keessan keessatti, mana keessan keessatti, dhala keessan keessatti hin argamin dhiiga hoolichaatiin. Warra keessan kun ergaa dhayyaati. Ameen. Waaw. Doora baba hinaaffaan gaariin keessoo keessan jiru. Nama baay'ee maal godheera? Sochooseera. Waaqayyo eenyu wajjin jira? Warra hinaaffaa gaarii qabanii wajjin jira. Nama simbira jiru Waaqayyo warra hinaaffaa gaarii qabanii wajjin jira. Izraa boqonnaa 8 lakkoofsa 22. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin nan dubbisa. 21 kaasee akkasii galuuf dhagaa. Nu ijoollee keenya qabeenya keenya hundumaaf karaa nagaarra akka nu geggeessuuf Waaqayyoo keenya duratti gad of deebifnee akka isa kadhannuuf bishaan mandaraa hawaa biratti sooma nan labse. Lakkoofsa 22. Nu mootichaan irreen gargaarsa Waaqayyoo keenyaa warra wanta gaariidhaaf isa barbaaddatan hundumaa wajjin jira. Eewu kan nagaye. Ilaarran deebi'aa dhagaa. Irreen gargaarsa Waaqayyoo keenyaa warra wanta gaariidhaaf isa barbaaddatan hundumaa wajjin jira. Arraa kaasee irreen Waaqayyoo si wajjin ta'a. Irree gooftaa dubartootaa wajjin tureedha. Irreen gaara kanatti na wajjin hojjetu arraa kaasee akkasii wajjin bawa jajeera. Irreen gargaarsa Waaqayyoo namoota waan gaariif inaafan, namoota waan gaarii barbaadanii wajjin jira. Maaliif jedhe sagalee kana Izraan? Waggaan 70 biyya Baabiloonitti erga raawwatame booda saba warra booji'ame biyya Israa'elitti fuudhee deebi'uudhaaf Waaqayyo Qiiros nama san beenne sirra deemeen danqaraa sibiila borojjii caccabsaa keenyan sibiila diimaa nan urreessaa qabeenya dukkana keessaan sii kennaa yeroo jedhe Qiirosiin Isaayaas 45 irratti Qiiros Waaqayyoon hin beeku. Qomoo ormaadha yeroo sana. Garuu Izraa boqonnaa 1 dhaxanii gaafa dubbiftan Qiiros moo'ee waggaa 1ffaatti manni qulqullummaa 5 Yerusaalem keessaa diigamte ijaaramtu jedhe. Ormaam kaleessa erga gooftaan dhimma isaa hojjete namicha hojjechuutti deebi'e manni inni diigame ijaaramu. Lubooti booji'aman, sabni booji'aman, miini mana qulqullummaa booji'ame deebi'ee agalu. Izraan saba sana fuudhee galaa jira eessatti? Yerusaalem yookaan Israa'elitti. Biyya boojuutii saba sana fuudhee galaa jira. Gaafa saba kana fuudhee deebi'u karaa irratti rakkinni akka nu mudanneef ijoollee keenya, maatiin keenya, qabeenyi keenya nagaatti akka eegamuuf jedheen mooticha gargaarsa kadhachuu leeyya'een galaana awaan bukkee buufannee soomnee sagannee Waaqayyoon kadhanne. Irreen gargaarsa Waaqayyoo namoota waan gaarii inaafaniif barbaadanii wajjin jira waan ta'eef.
Haleluuyaa. Itti fuftanii lakkoofsa 23 yoo dubbiftan galaana Eedoom bukkeetti nus Waaqayyoon kadhanne Waaqayyos nuuf kadhatamee jedha. Arraa kaaftee Waaqayyo Waaqi Maccaasii kadhatama. እኛም እግዚአብሔርን ለመን እሱም ተለመነልን። namoota waan gaarii naafaniif Waaqayyo hin kadhatama. lakkoofsa 23 kanaaf nuyi soomnee waa'ee kanaaf Waaqayyo keenya kadhanne innis nuu kadhatame. Mee namni tokko iyyaati naa kadhatameedha. Naa kadhatameedha. Arraa kaasee ajajeera. Mana galtee miti. Ituu miilli kee gaara araararraa hin bahin. Iyyi kee deebii siif argatu. Ajajeera. Dhiiga walichaatiin. Tokko dhengede gaafa naggaadhotaa asii ajaji gaafa ba'u asuma dhimmi kee raawwateera kottennaan sagantaa kutee ba'ee sokke. Isa waggaa lamatti rakkate. Arraa kaasee ajajeera. Dhiiga walichaatiin. Iyyi kee siif dhaga'amu. Iyyi kee siif dhaga'amu. Iyyi kee siif dhaga'amu. Haleluuyaa. Nus Waaqayyoon kadhanne Waaqayyos nuuf kadhatama. In kadhatama Waaqayyo warra inaaffaa gaarii qabaniif. In kadhatama Waaqayyo warra garaa gaarii qabaniif. Irreen gargaarsa Waaqayyo namoota waan gaarii inaafanii wajjin jira. Kanaaf gargaarsa mootichaa kadhachuu jibbeen leeyyeen galaana awaa bukkee buufanne Eedoomitti Waaqayyoon kadhanne. Laara bagana bagadiya. Eewu kan nagaayiru. Ajajeera irraa kaasee nagada kee wajjin. Hojii kee wajjin. Mana kee wajjin. Irree gooftichaatu taa. Irree gooftichaatu baa. Hallelujah. Irreen gooftichaa si wajjin ta'urraa kan ka'e xinnoon kee baay'ee ta'a. Irreen gooftichaa si wajjin ta'urraa kan ka'e danqaraan sibiila borojjii keenyaan sibiila diimaa karaa keerraa daakeera. Dhiiga walichaatiin. Ameen, 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 ameen. Nehemiyaa 2:8 Nehemiyaan biyya boojuu jira. Mana mootichaa keessaa daadhii buusaa. Ofiiyyuu rakkataadha. Garuu dallaan Yerusaalemiin diigamee mandarri Yerusaalemiin gubate gaafa jedhanii fuulli isaan geeddarame. Gaddaan rukutame. Mooticha dura dhaqee gaafa ergamuu dhaqu. Maal taatee fuulli kee akkasii badee nagaadha atennaan nagaadha jedhe. Ati nagaa miti inni akkas fuula si balleesse gadda garaati jedhe mootichi. Gadda garaati jedhe. Gadda garaa kee madhu waan barbaade yoo ta'u siifan godhaa jedhe. Maal jennaan mandara abboota kootitu diigame. Mandara kootu gubate. Dallaasa gubate naqee ijaaraa. Eeyyama naa kennennaan siifan kennaa jedhe. Nehemiyaa boqonnaa 1:9 kaaftanii gaafa dubbiftan irreen gargaarsa Waaqayyoo namoota waan gaarii inaafanii wajjin jiraa jedha. Kanaaf jedha mooticha bira eeyyaman argadhe jedha. Namicha isaa bosona eegu bukkee xalaan geeffadhe jedha. Muka inni ittiin dallaa ijaaru Yerusaalemitti akka fe'amuuf mootichi ajaja naa baaseedha. Nehemiyaa 2:8 iddoo nama dubbisee nus kaanee hojjenna Waaqni waaqotaan nu gargaaraa jedha. Warra inaaffaa gaarii hojjetan inaaffaa gaariidhaan hojjetan kan gargaaru nama miti. Kan gargaaru fira miti. Waaqa waaqotaati isaan gargaara. Eewu gargaaran jedhee waaqa waaqotaa. Waaqa waaqotaa. Waaqa waaqotaati isaan gargaara. Kaanee hojjenna Waaqni waaqotaas nu gargaara. Nehemiyaan hin ka'e hojicha inaaffaa gaariirraa kan ka'e ilaalame. Nama mana namaatii daadhii buusuudhaan humna maaliin hojjeta? Kan hojjetu humna miti. Kan hojjetu birrii miti. Kan hojjetu inaaffaa gaariidha.
nama simbira jiruun kan hojjetu inaaffaa gaariidha jedha. Arra waan sinitti mas keessaayyuu waa hojjechuudhaaf humna kan dhabdan kan hojjetu humna keessa namiti. Mul'ataaf inaaffaa gaarii qabaadhu. Dhimma kee kan hojjetu Waaqayyoodha. Ameen jettu? Lafa binne kana gaafa binne musliimarraa binne gaafa binne 300,000 qabna. Namichi immoo miliyoonii tokkoof tuqaa jaafidaa jedhe. Siin kennan jedheen hin farramne 300,000 kennine. Isa kana immoo kennitu hundaan ji'a 3tti. Waatu jira waa jiru. Lafa onaarra jirra yeroos. Eenyuun amanee? Waaqa waaqotaa amanee. Ji'a 3tti kash godheen kaffale. Amen. Gaafa mana kana jaaruu jalqabnu injiinarii tokko amma mee hojjedhuun jedhe diizaayinii hojjete manni kun meeqa fixannaan miliyoona 20 naan jedhe. Yeroo sana miliyoona 20 guddaas fakkaata. Yeroo sana irra dhaabbadhe kan kanaa olii yaallan jedheen. Waa'ee mana jaaruu dhiisaati. Wambarii sun irra teessanii meeshaan sagalee guddiftuun kun duwwaan iyyuu miliyoona 25 ol fixe kan manaa dhiisaati. Kan manaa dhiisaati. Gita keessanitti yaadinaa. Gita Waaqayyootti yaadaa. Gita keessanitti namaninaa. Gita Waaqayyootti amanaa. Gita keessanitti yoo yaaddanii, gita keessatti yoo amantanii, ulaagaatu sin qaba. Ulaagaa sin gaafata. Gita keessanitti gaafa yaaddanii amantan ulaagaa sin qaba. Gita Waaqayyootti gaafa amantan garuu ulaagaa Waaqayyoon qabu jira. Oh hallelujah. Mee namni tokko ulaagaa Waaqayyoon qabee dhaabuu hin jiru jedha. Jiru. Nimiyaan namni dadhabaan kun namni tokko dhuguma dallaa Yerusaalem kaasee ijaaruu danda'a. Irreen gargaarsa Waaqayyoo namoota waan gaarii inaafanii wajjin jira. Ameen. Meena wajjin irreen gargaarsa Waaqayyoo jedha. Namoota waan gaarii inaafanii wajjin jira jedha. Nimiyaan gaafa inni dallaa ijaaruutti ka'u Itoophiyaaf sanbalaa dhufanii amma dallaan isaanii kun dhuguma dallaa ladhan wangoon utuu yaabbatteen jijjigsiti jedhan. Amma dhuguma wangoon dallaa yaabbee jijjigsiti namni nama cabsu nama faarsu jedhani. Amma dallaa isaanii kana wangoon yaabbattee lafaan dhoofti. Nimiyaan galgala galee ilaa yaa gooftaa doorsisa diina keenyaa ilaali. Warri nuun morman jecha isaan nurratti jedhan kana mataa isaaniitti deebisi. Guyyaa hojjetaa taanee halkan eegaa taanee hojjennee guyyaa 52 gidduutti dallicha finnee warri nuun morman warri diina keenyaa lafa laalanii dhadhaan. Ama jaajiin kee lafaa ilaalu warraa kaase. Ama jaajiin kee lafaa ilaalu warraa kaase. Mormaan kee lafaa ilaalu warraa kaase. Hallelujah. Ama jaajoon lafa laalan guyyaa 52 gidduutti dallicha xumurre. Nimiyaa kan gargaare qabeenya isaa miti dandeettii isaa miti. Akkuma amantoota biyya Akiyaa isaan hojii wangeelaatti inaafanii harka diriirsan inaaffaa gaarii isaan qaban. Nimiyaan gaafa dhaqee jalqabu luboonni fuula lubootaatiin namni fuula isaan lubi karaa lubaan sabni karaa subaan dargaggeessi karaa dargaggeessaan namni hundinuu fuula isaan hojjete inaaffaan gaariin Nimiyaa qabu dhaqee namoota tochoose. Arraa kaasees inaaffaati qabdu mana kee dhala kee tochoosee akaas. Hojii kee tochoosee akaas. Eeyu kan nagaa jiru. Meeyyaati ameen. Wow. Inaaffaa gaarii inni qabu. Kanaafidha
namoota baay'ee kennan keessaa maaliif dubartii sana ilaale? Baay'ee xinnoo dhatte dubartittiin. Akka jedhe gooftaan isin waan qabdan irraa laattan. Isheen kun garuu isuma qabdu. Kennaa gurguddaa baay'ee namni kenne keessaa maaliif kan dubartittii ilaale Yesuus? Garaa isheen ittiin laatte. Namni tokko gaafa kennaa kennu nan fayya jedhee yaada. Fayyina foonii. Inni kun foonii hojii walitti hin dhufu. Fayyinni kennaa tolaati. Natsaa sixootaa no. Wangeelaa hojjechuun garuu dirqama keeti. Eewu kan naga'e. Silaa immoo Yeessi dhufee sitti fayyaa oolu kun hin dhumaga. Nama simbira jiruun fayyinni kennaa tolaatidha. Sanyii facaasuun deeggaraa hojii wangeelaa ta'uun dirqama keeti waliin jedha. Uumamuu keetu fayyuu keetu isa kanaaf. Uumamuutu fayyuu keetu kanaaf. Ni mi'aan gaafa ka'u Waaqni waaqotaa isaa wajjin ka'e. Dhuguma namni tokko dallaa sana kaasee ijaaruu danda'a hin danda'u. Ay gammatin. Garuu inaaffaan gaarii inni qabu sun in tochoose. Ganama kana barsiisan qabu akkas jedheen fixa. Waaqayyoo garaa isin ittiin laattan sana waan ilaaluuf. Inaaffaan keessoo keessan jiru nama baay'ee waan tochoosuuf. Arraa jalqabee ati mana Waaqayyoof inaaftee sanyii kee facaafte. Hojii wangeelaa akka tocho'ee hojjetamuuf. Dhimma si jalaa kufee, dhimma si jalaa kassaree, dhimma tabdii kutattee, dhimma ajjeeftee, du'eera jettee biraa galte. Ganama kanaa kaasee tocho'uu jalqaba dhiiga olichaa. Tocho'uu jalqaba dhiiga olichaa. Eewu kan amanu. Akka jedhas dubbiin Waaqayyoo seenaa baraa 20 Waaqayyotti amanaa hin jabaattu. Waan raajonni dubbatanitti amanaa hin mootuudha. Afaan naa kenname aboonaaf kenname aboo mucummaa sirratti arraaja. Dhimma dhiiftee cuftee biraa galte sana akka ta'inaa afaan kee hojii wangeelaa tochoosu. Atas sirta gola kee keessa mana kee keessaa akka tochoo ajajeera dhiiga olichaa. Ajajeera! 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 Dabadda karadda Waaqayyoon hallelujah. Dabadda karadda. La rabagana bagadora la bara la bara la bara la bara la baba baba boba. Shiba baba 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 boba. Keep praying. Dabadda. Let everyone pray. Now it's the time to pray. Now communicate God for your issue, for God is concerned to your issue right now. Keep talking to God by faith. Keep talking to God over your issue, over your cases. Be free by the power of the blood of the Lamb. I deliver your dream. I deliver your house. I deliver your work. I deliver your life. I deliver your life. I deliver your healthy. Be free by the power of the blood of the Lamb. Be free. Be set free. Now pray, pray in spirit.
Talk to God. Now talk to God. Pray for your issue. Pray. Anything tiding your life and your dream, tiding your eggs, that hand of enemy, I take you out. I snatch you out. I snatch you out. I snatch you out. I snatch you out. I have snatched your life, your dream, your job, and your career out of the hand of the enemy. I have snatched it out. Snatch it out. Whatever tiding you will lose you. He will lose you. He will lose you. He will lose you. He will lose you. By the power of resurrection of Jesus Christ, I have delivered all works of your hand. I declare over your life this morning. I delivered your house. I delivered your career. I delivered your house. I delivered your eggs. I set it. I lose. I lose. I lose. I lose. I have loosed. Hallelujah. 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 May you receive the grace. May the grace locate you. May the grace of God locate you. May the grace of the Lord locate you. Be anointed. Be anointed. Be anointed. Be anointed. Receive the grace. Receive the grace of God. Receive the grace of God. Receive it. Receive it. Receive it. Take it. Take the grace of the Lord. The grace of the Lord. The grace of the Lord. Receive it right now. Receive it. Receive it. Receive the grace of the Lord over your life. We exalt your name, Lord. We bless your name, God Father. Our King. Hallelujah. We thank you, our King.